Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee amma isaa kanatti kan nu ga'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaan qulqulluu kan ta'e abbaasaa qulqulluu kan ta'e hafuura qulqulluu wajjin yeroo hundumaa kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu Gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Dubbii ergamoota kutaa 3ffaa tajaajila ergamoota Waaqayyoo. Guyyaa har'aa akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti barumsa keenyaa kutaawwan adda addaa kan qabu yeroowwan darban kan eegalle kutaa 3ffaasaa kan itti fufnudha kan ta'u. Isa dursinee garuu akkuma yaadattan kutaa 1ffaadhaaf 2ffaa keessatti ergamoonni Waaqayyoo haala uumama isaanii itti aansinee baay'ina isaanii kutaa 2ffaa keessatti immoo amaloota ergamoota Waaqayyoo ilaaluun keenya ni yaadatama. Isaan sana yeroo kamittuu qabannee deemuu qabna. Guyyaa har'aa immoo isumatti dhufuudhaan kutaa 3ffaa barumsa kanaa kan ta'u tajaajila ergamoota Waaqayyoo kan jedhuun kan itti fufnudha kan ta'u. Waaqayyo Abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan ergamoonni Waaqayyoo yeroo uumaman callisan maniitu kan uumaman miti. Tajaajila mataa isaanii danda'e kan qabanidha. Waaqayyo inni kaayyoon uumama hundumaa uumuusaa isa biratti haa beekamu malee nuti garuu wanta beeknuuf kitaabni qulqulluun kan nutti agarsiisuudhaan ergamoonni kan uumaman tajaajila mataa isaanii wanta qabaataniidhaaf tajaajila ergamoota Waaqayyoo kana akka armaan gaditti kan ilaallu kan ta'u. Ergamoota Waaqayyoo jechuudhaan kan kaasnu akkuma yeroowwan darban kaasne qulqulloota ergamoota Waaqayyoo warreen ta'anidha. Warreen qulqullummaadhaan Waaqayyoodhaan tajaajilaa jiran jechuudha. Tajaajilli isaanii kan jalqabaan Waaqayyoon galateeffachuudha. Tajaajilli isaanii tokkoffaan Waaqayyoon galateeffachuudha. Akkuma beeknu dubbii amantaa irratti yeroo sirni uumamaa baratamu uumamtoota hunda keessaatu Waaqayyoodhaan galateeffachaa boodas immoo mootummaa isaa dhaaluudhaaf kan uumaman dhala namaa fi isaan kana ergamootadha. Akkas yeroo jennu garuu Waaqayyoodhaan galateeffachaa yeroo jennu dhuguma Waaqayyoo uumamtoota kanarraatu galatoo addaa isatti kan irrate isaan irraa barbaadeetu kan isaan uume miti. Maaliif? Inni Waaqayyoo addunyaan osoo hin uumamin dura bara barummaa keessa tokkummaadhaaf sadummaa isaadhaan galatoo guutuudhaan jiraachaa kan ture waan ta'eefidha. Galateeffamuun amala isaati. Qulqullummaan amala isaati. Isaan kun ulfinni isaan kun amalummaa Waaqayyoodha malee eenyuyyuu Waaqayyoodhaan galateeffateedhaaf eenyuyyuu Waaqayyoodhaan qulqulleesseedhaaf eenyuyyuu Waaqayyoof ulfina kenneedhaaf kabaja isaa irratti qulqullummaa isaa irratti waan tokko dabaluu kan danda'u hin jiru. Ergamoota Waaqayyoo warreen lakkoomsa hin qabne kana yoo ta'anis dhala namaan warreen cubbuudhaan lafarraa iyyinu kana yoo ta'anis waa tokko Waaqayyoodhaaf kan dabaluu hin qabnu. Dhugumadha. Waaqayyo addunyaan osoo hin uumamin dura galatoodhaan kabaja isaadhaan qulqullummaa isaadhaan jiraachaa tureera. Kan ammoo kitaaboleen qulqullaa'oo haala ifa ta'eedhaan nutti agarsiisu. Galanni isaaf haa ta'uti Gooftaan keenyaa Fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos
wangeela Yohaannis boqonnaa 17 yeroo kadhatetti bakka addaan bu'uudhaan duuka bu'oota isaadhaaf booda immoo isaan irraa barachuudhaan Kiristoositti warreen amananiidhaaf yeroo kadhatu jecha kana dubbateera. Lakkoofsa 5 ilaallu ammas yaa abbaa koo addunyaan osoo hin uumamin kabajansi biraa qabuun ati of biratti na kabajachuudhaan dubbata. Addunyaan osoo hin uumamin Kiristoos ilmi Waaqayyoo kabaja guutuudhaan jiraachaa turedha. Addunyaan osoo hin uumamin. Kanaaf kabajni Waaqayyoo addunyaa duree ture kan turedha. Ittaanee kitaabolee mana kiristaanaa keenyaa qulqulluun Qelemenxoos kan barreesse uumamtoota hunda osoo hin uumin dura galatoon koo ana waliin jechuudhaan kan Waaqayyo dubbate kallattiidhaan barreesse qulqulluun Qelemenxoos. Addunyaa hunda osoo hin uumin galatoon koo ana waliin ture sirri mana. Ittaan sirna qulqulleessaa guyyaa mana kiristaanaa keenya dhaggeeffannu irraa wanta baay'ee caqasuu dandeenya. Fakkeenyaaf kan abbootii 318 yommuu ilaallu maal jedha? Ergamoota galatoof osoo hin uumin dura galanni abbaa ilma hafuura qulqulluu kan addaan cite miti kan guutedha malee jechuudhaan abbootiin keenya barreessaniiru. Ergamoota galatoodhaaf osoo hin uumin dursee galanni isaa kan guutedha malee kan addaan cite miti jedhaniiru sirrii mala kunis. Itti dabaluudhaan sirna qulqulleessaa tokko yoo ilaalle sirna qulqulleessaa kan Diyoosqooriyoos irratti ilaalu wal fakkaatuudhaan jira. Addunyaa dursee hanga bara baraatti Waaqayyo mootummaa isaan Waaqayyo sadummaa isaan Waaqayyo waaqummaa isaan jira. Bakkalchaaf barii duraa guyyaaf halkan duraa ergamoonni osoo hin uumamin Waaqayyo mootummaa isaadhaan jira jechuudhaan dubbatu kitaaboleen. Kanaaf caqasoonni kun hundumtuu Waaqayyo addunyaa dursee galatoo guutuudhaan jiraachuusaa, kabaja guutuudhaan jiraachuusaa, ulfina guutuudhaan jiraachuusaa, mootummaa guutuudhaan jiraachuusaa, tokkummaa sadummaa isaadhaan kabajamaa jiraachuusaa kan agarsiisanidha. Uumamtoonni Waaqayyo isaan akka namaaf ergamootaa kun kanneen Waaqayyoodhaan galateeffatan kun isaanii Waaqayyoodhaaf waa tokko buusuudhaaf osoo hin taane faayidaa mataa isaaniif akkasumas boodas eebba argatanii mootummaa Waaqayyoo dhaaluufidha. Mootummaa isaa argachuufidha. Akka fedha Waaqayyootti kan deddeebi'u hundumtuu mootummaa Waaqayyoo dhaala. Kiristoos nama ta'ee gara isaatti kan nu deebise. Qulqullummaadhaan kanneen jiraatan ergamoonni Waaqayyoo hundumti keenya xumura kan argannu maallaa mootummaa Waaqayyoodha. Ijoollee Waaqayyoo jedhamna qulqullummaadhaan yoo jiraanne ergamoota hojirraa mootummaa isaa dhaaluudhaaf jiraachuudha. Kanaaf gara dubbii kanatti yeroo deebinu qulqulloonni ergamoonni Waaqayyoo yeroo hundumaa osoo walirraan kutin Waaqayyoodhaan qulqulluu jecha yeroo hundumaa Waaqayyoodhaan galateeffatu. Baay'ee nama dinqisiisa kun isa dhugaa dubbachuudhaaf yeroo hundumaa wantuma irra deddeebiin dhageenyuufidha malee yeroo hundumaa addunyaan erga uumamtee kaasee jechuudha. Ilaala ergamoonni erga uumamanii booda kaasanii yeroo hundumaa suuraan kutanii qulqulluu jechuudhaan Waaqayyoodhaan galateeffatu. Abbootiin baay'ee kitaaba isaaniitti kan barreessan gara samiitti kanneen ol fudhataman ni jiru. Isaan kun hundumtuu kan arguudhaaf danda'aniiru. Ergamoonni yeroo hundumaa osoo irraan kutiin dursee immoo Isaayyaas mataan isaa barreesseera. Tokko isa kan biraatti lallabuudhaan jedha Isaayyaas. Inni tokko ergamaan tokko jechuudha. Ergamaa kan biraatti lallabuudhaan qulqulluu Waaqayyo gooftaa raayyotaa lafti hunduu kabaja isaan guutteetti jechuudhaan iyyaa turan jechuun dubbata. Galatoo ergamootaa beekuudhaaf tokko dubbisuudhaan barachuudha. Kan lammaffaa immoo mana kiristaanaa seenanii ilaaluudha. Mana kiristaanaa keessatti luboonni tartiibaan dhaabbatan yeroo sirna kidaanii kan isaan mataa isaaniirraa takka kaawwatan takka buusan inni kun kallattii maal abbootiin jaarsoliin 24 Suraafeel fuuldura Waaqayyoo dhaabbataniidhaaf ergamoonni biroon sirna isaan taasisanidha. Yeroo hundumaa osoo Waaqayyoo osoo addaan kutiin tokko fuuldura dhaabbachuudhaan qidduus qulqulluu jedha isaan kan jalaa qabuudhaan. Yeroo tokko immoo mataa isaaniirraatu luboonni 24 sun gonfoo isaanii lafa kaa'uudhaan agartan yeroo kidaanii abbootonni yeroo qidduus jedhan gonfoo isaaniirra hin taa'u. Kun kallattii samiirraa kan dhufedha. Sirna ergamootaa jechuudha. Kanaaf ergamoonni yeroo hundumaa Isaayyaas boqonnaa 6 kan dubbatame kun yeroo hundumaa walitti lallabuudhaan Waaqayyoodhaan galateeffatu jechuudha. Yoom nyaatuu, yoom dhuguu, yoom uffata jijjiirratan kun hin jiru. Nyaanni isaanii
galatoo isaanii, dhugaatiin isaanii galatoo isaanii, uffannaan isaanii galatoo isaanii, boqonnaan isaanii galatoo isaanii ta'uudhaan yeroo hundumaa jiraatu jechuudha. Walumaa galatti ergamoonni kun dhuguma tajaajila baay'ee qabu. Tajaajiloonni baay'een erga Addaam gannata keessaa baheetu kan eegalanaa ta'an malee inni duraa garuu waaqayyoodhaan galateeffachuu qofaadhaaf kan uumanidha. Ammas yeroo hundumaa osoo addarraan kutiin hojii isaanii kana ittuma ufanii jiru. Galatoon isaanii kun nyaata ta'uudhaan, dhugaatii ta'uudhaan, boqonnaa isaaniif ta'uudhaan yeroo hundumaa qulqulluu jechuudhaan akka isaan galateeffatan qulqullichi Yohaannis ijaaf ijaan kan arge, fuulatti kan arge, mul'ata isaa boqonnaa 4 lakkoofsa 8ffaa irratti qulqulluu kan tureef kan jiru alfaa fi omeegaa kan dhufus hundumas kan bitu waaqayyo gooftaa jecha guyyaa falkan hin boqatan jechuudhaan dabalee guyyaa falkan sijjamar guyyaa falkanis hin jiru yeroo hundumaa kun walitti fufinsa kan qabu agarsiisuudhaaf yeroo hundumaa akka isaan hin boqanne galatoo isaanii kanaan yeroo hundumaa akka isaan hin dadhabneef akka isaan jiraatan waaqayyo duuka bu'aasaa kanatti kan agarsiisan duuka bu'aan kun barreesseera jechuudha. Kanaaf nutis gara fuulduraatti gara kanaatti akka guddannuudhaafidha. Waaqayyo jalqaba bakka kufnee kan nu kaasee dabalataanis immoo boodas mootummaa isaa rogallu hojii kana isaan duukarra kan itti fufnuudha jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka dhiifama isaatti kadhannaa qulqulloota ergamoota kanaadhaan isaan wajjirraan tokkummaa akka qabaannu nu haa taasisu. Ameen. Kan lammaffaa tajaajilli isaanii ergamoonni waaqayyo tajaajiltoota mana kiristaanaati. Asirraa kaasee kan jiru kun jalqaba kan uumamaniif osoo hin taane erga Addaam gannata keessaa ari'amee booda kan itti dabalamedha. Baay'ee kaasna kan taansine yoo xiqqaate amma 6-7 ni kaasna kun kan lammaffaati. Tajaajiltoota mana kiristaanaati. Manni kiristaanaa qaama Kiristoosidha. Kiristoos foon kan uffatee fannootti kan fannifame qulqulleettii mana kiristaanaafidha. Mana kiristaanaa jechuun immoo matumti isaa jalqaba mataa keenya dhala namaaf jechuudha. Tokkoon keenya mana kiristaanaati. Tokkummaan keenya mana kiristaanaati. Dabalataan immoo qulqulleettii mana kiristaanaa keenya mana kiristaanaa jedhamti. Tokkummaadhaan achitti kan walitti qabamnu warreen lafarraa qabsuuraa jiru sanyii Addaam kiristaanota dhiiga Kiristoosiin cinaacha keessaa kan dhangala'e bishaan waliin isaan kanneen cuubaman dabalataan warreen qabsuuranii qabsuura isaanii fiixaan baasan qulqulloonni abbootonni gannatas kan galan biyya jiraataas kan jiran jechuudha. Dabalataan ergamoonni waaqayyoo tokkummaadhaan kan isaan jiraatan mana kiristaanaa jedhamti. Egaa mana kiristaanaa kana ergamoonni waaqayyoos hin tajaajilu jechuudha. Manni kiristaanaa kun kan hundoofte dhufaatii Kiristoosiif dubbii fayyinaa inni fannoo irratti raawwateedha. Kiristoos dhuguma guyyaa jimaataa mushirraa ta'uudhaan fannoo irratti fannifame mushirroo kan taate mana kiristaanaa hundeesseera. Mana kiristaanaa hundeesseera. Kanaaf hojii Kiristoos kana hundumaa keessatti ergamoonni waaqayyoo isa wajjirraan turaniiru. Isa boodas immoo mana kiristaanaa hidda Kiristoos qabattee deemtu. Warreen karaa irratti maqanii dhufan miti. Kiristoos fannifamee fi mana kiristaanaa tokko hundeessee erga kanaa booda osoo deemuu immoo yeroowwan dheerachaa gaafa deeman baay'ooliin karaa irratti maqanii sobanii jechuudha. Maqaa mana kiristaanaa kan qaban maqaa Kiristoos yeroo hundumaa kan dubbatan garuu Kiristoos kan isaan hin beekne. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama dinqisiisa. Kan akkasiin jira. Garuu isaan kan tajaajilan ishee sirrii kan taate Kiristoos jalqaba dhiiga isaa kan isheef dhangalaase ishee qofa tajaajilu. Isheen immoo mana kiristaanaa Ortoodooksii Tawaahidoodha. Kanaaf Kiristoosiin dursanii tajaajilaa turaniiru. Kiristoosiin tajaajiluu jechuun nama dinqisiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Kiristoos ilma waaqayyoodha. Inni mataa isaatiin waaqayyoodha. Garuu ergamoonni isaa yeroo dhufaatii isaa gara fuulduraatti maal akka raawwatu ni ilaalla. Akkuma kanaa yeroo inni jalqaba dhufe kanallee isa biraatu hin dhabamne haa ilaallu. Dursanii akka inni dhufee dhalatu addunyaatti misraachoo kan hime ergamaa waaqayyoodha. Qulqulluu Gabri'eel gara haadha keenyaa deemuudhaan wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 kaasnee mulaallu dura galatoo isheef ta'uun haadha waaqayyoo gara fuulduraatti akka isheen taatu osootti himin isheen kan kabajamte isheen kan galatoon kan isheef ta'e haadha waaqayyoo waan taateef osoo hin taane dursuma isheen galatoon kan isheef ta'uusa
jalqabaan kennaan kan guutamtee gammadii waaqayyo si wajjirraan jira jechuudhaan jecha isheef ta'uudhaan erga dubbatee booda dhuguma qaama sadan keessaa tokko ilmi waaqayyo isheerraa akka foon uffatu dubbateera. Kun baay'ee nama dinqisiisa. Ergamoonni waaqayyo nam tokko fayyuudhaaf gammachuu akka taasisan Kiristoos dubbateera jecha isaa qulqulluudhaan. Amma garuu ergamaan qulqulluu Gabri'eel addunyaan guutuun ni fayyee kan jedhu laala. Waggaa 5,500 guutuu hundumtuu si ol galaa kan ture hin fayye fayyinni dhufe kan jedhu kana qabateetu samiirra gammachuu akkamidhaan akka inni dhufe mee yaannaa ilaallu dhufee waa'ee Kiristoos haadha keenya dubrootti mee dubroonis haadha gad of qabduu waan taateef jecha ishee tiitinnaadhaan dubbattuun gad of qabummaadhaan baay'ee dubbattee boodas akka jecha keenaaf haa ta'u ani waaqayyoodhaaf garbicha isaati jechuudhaan ilmi waaqayyoo gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos isheerraa foon uffatee nama ta'e. Boodas yeroo inni dhalatu Beetelemitti waggaa ji'oota 9 booda ergamoonni waaqayyo gadi bu'anii faarfachaa turan sibaat ለእግዚአብሔር በሰማያት ቅዳሴ jalqabaachuudha. ወሰላም በምድር ስምረቱ ሰሚirratti waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u lafarratti nagaan dhala namaadhaaf haa ta'u gaafa samiirra ilaalan Kiristoos foon uffate indee samiirraa galateeffatamaa jira. Gaafa ilaalan mucaan harka duroo taa'ee gooftaan keenyaaf fayyisaan keessa Kiristoos galatoodhaan jira. Kana booda lafarratti nagaan hin ta'e samiirratti waaqayyoodhaaf galanni jechuudhaan faarfatan kun ergamootadha. Luqaas boqonnaa 2:11 kaasnee 15. Kiristoos cuubamee gara gadaamii Qorontoos yeroo deemu ergamoonni isaa isa wajjiraan tura. Wangeela Maarkos boqonnaa 1:18 jira. Wangeela Maatiyos boqonnaa 4tti barreeffameera. Gooftaan keenya guyyaa barsaa ture halkan immoo tulluu ejersaarra kadhachaa yeroo bulu fakkeenya nu ta'uudhaaf kadhannaansa ergamoonni isaa isa tajaajilaa turaniiru isa wajjirraan turaniiru. Wangeela Lukaas boqonnaa 22:43 kan nutti agarsiisa. Galanni isaaf haa ta'uti cubbuu keenyaaf jecha fayyina keenyaaf jecha qulqulluu dhiiga isaa fannootti ta'uu dhangalaasu Kiristoos dhiiga isaa fannoo jalatti akka inni lafa hin buune qabaa kanneen turan lakkoomsa kan hin qabne ergamoonni naannoo sana buufataniiru. Lakkoomsa kan hin qabne jechuudha. Naannoo fannoo Kiristoos buufataniiru dhiiga isaa akka inni lafa hin buune addunyaa hundumatti darbachaa kan turan isaan turani. Du'aa ka'uu Kiristoos kan beeksisan inni dhugumas hin jiru ka'eera jechuudhaan awwaala isaa kan banan eenyu turani ergamootadha. Kiristoos awwaala baneen kaane boolla cufamaa keessaa waaqummaa isaadhaan haala nama ajaa'ibsiisuun du'a moo'ee ka'e. Booda garuu warreen naannoo sana turan abbootiin keenyaa fi haadholiin keenya kan akka Maariyaam Magdalaawit, qulqulluu Pheexroos, qulqulluu Yohaannis duukaa bu'uun akka isaan arganii amananiif addunyaan guutummaanis argee akka amanuuf ergamaa waaqayyo samiirraa bu'uudhaan awwaalcha sanarraa dhagaa galagalcheera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoomsa 2-4 dubbisuun ni danda'ama. Wangeela Lukaas boqonnaa 24 lakkoomsa 5 dubbisuun ni danda'ama. Kana taasisaniiru. Kana qofa miti yeroo inni ol ba'ullee dhaabbachuudhaan isin yaa namoota Yihuudaa ol ilaaluudhaan kan dhaabbattan kun maalidha? Isin biraatii osoo ilaaltanii gara olitti kan ba'e Iyyesuus akkasuma osoo isin ilaaltanii deebi'ee dhufuudhaaf jira. Hojii duukaa bootaa boqonnaa 1 lakkoomsa 9 kaasnee kan argannu. Deebi'ee dhufuudhaaf jirachuudhaan kan dubbatan uffata diifachuudhaan ergamoota waaqayyoodha. Booda yeroo dhufoo maaltu mama bakka isaa gaafa geenyuun argina. Isaan isa wajjirraan fuula isaa duraan dudduuba isaa duraan bitaaf mirgaadhaan lakkoofsa kan hin qabne Kiristoosiin ajjabanii dhufu. Warreen qajeelummaadhaan jiru gara mootummaa waaqatti kanneen galchan ergamoota waaqayyoodha. Warreen cubbuudhaan amantaadhaan ala jiraatan gara ibidda bara baraatti gara gahannamaatti kan darbatan isaanuma kanadha. Tajaajilli isaanii amma kanaadha jechuudha. Mana kiristaanaa tajaajilu isaanii Kiristoos duraan amma kanaa kan bal'ate kun yeroo inni Kiristoos ol ba'u addan dhaabbanne duukaa bu'oota gooftaa keenyaa wajjirraan bakka adda addaa tajaajilaa kanneen turan isaan kanadha. Isaan kanadha. Manni kiristaanaa addunyaa guutummaatti akka isheen babal'attuudhaaf wanta guddaa raawwataniiru. Fakkeenyaaf ilaalaa Filiiphiyoosiin gara Gaazaatti deemuudhaan namicha Itoophiyaa sana akka inni cuubu kan taasisan ergamoota waaqayyoodha. Deemii namicha achitti qabii cuubii kan jedhu ergamaa waaqayyoodha. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 8 kan argannu. Duukaa bu'oonni bara isaan lallabaa turan yeroo adda addaatti mana hidhaatti qabanii baay'ee gidiraan guddaa isaanirra ga'aa kan ture.
yeroo kanatti argamuudhaan baay'ee gargaaraa kan turan qulqulluu Phaawulosiin qulqulluu Phexros faadhaan hojii duukaa bootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irraa kaasnee dubbisnee boqonnaa 12 lakkoofsa 23 ilaallee boqonnaa 27 lakkoofsa 20 ilaallee qulqulluun Phaawulos gara Roomaatti yeroo inni deemu akka inni karaa ittiin duuneedhaaf ganaa Roomaa deemee waa'ee Kiristoos maqaa Kiristoosiidhaaf akka inni dhugaa ba'uudhaaf gargaarsaan kan wajjirraan turan ergamoota Waaqayyoodha. Caqasoota ammaa kan hundumaa dubbisa. Kanaaf walumaa galatti isaan booda kanneen dhufan duukaa bootaa irraa kanneen baratan qulqulloota abboota keenya duukaas turaniiru. Ibda sana qabachuudhaan waggoota 2000 guutuudhaaf ergamoonni Waaqayyo mana kiristaanaa tajaajilaa turaniiru. Har'a mataasaa mana kiristaanaan tajaajilu. Mana kiristaanaa gaafa seennu ergamoonni Waaqayyo balbala eeganii jiru. Ittaanii gaafa seennu gara qinee maayilet kanneen eeganii jiru. Keessa kan eegu beeta maqdisiisaa kan eegu ergamaan ni jira. Isaan kun hundumtuu sadarkaadhaan sirnaan ta'aniitu mana kiristaanaa eegu. Sirni qulqulleessaa yeroo ta'u immoo gadi nammanii baay'ooliin isaanii galata Waaqayyoodhaaf ni dhaabbatu. Kanaaf yoo mutaanaa mana kiristaanaa irraa adda ba'anii mana kiristaanaa yeroo jennu mataasaayyuu tokkummaadhaan akkuma jalqaba kaasne nu warreen ganaa qabsuuraa jirru warreen qabsuuranii mo'atan qulqulloonni abbootii farmooliin isaan ergamoonni Waaqayyo tokkummaadhaan kan itti walitti qabamnu mana kiristaanaa jennee waamna tokkos. Kanaaf amma addunyaa lammaffaatti amma dhufaatii Kiristoositti yeroo hundumaa tajaajila mana kiristaanaa keessatti argamu jechuudha ergamoonni Waaqayyo. Tajaajilli isaanii kan sadeeffaan nu gargaaru nu duukaa kan wal qabatudha kun asii kaasnee sagantaa keenya kutaattaanuun qabannee kan dhufnu kan ta'u har'aaf asumatti nu ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u kan dhageenya laphee keenya keessa nuuf haa bulchu kutaattaanuun hanga deebnutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.